lafumati abdii kee kutetta sanatti waaqayyo sii dhufa jedheen dubbadhaan. Nama bukkee kee harkaan qabiiti lafumati abdii kutatte sanatti harki waaqayyo sii argamaa jedheen. Lafumatti dadhabde sanatti jedhi. Harki waaqayyo jedha. Lafaa qabee si kaasa jedha. Nama si bukkee jiru harkaan qabii lafaa kaasiiti humna dhiigoolichaan lafaa kaatee ta'e kaas. Dibataan lafaa kaata. Eebbaan lafaa kaata. Tajaajilaan lafaa kaata. Galgala kun siif galgala eebbaa ta'eera dhiigoolichaan. Maaltu abdii nama kutachiisa? Maaltu abdii nama kutachiisa? Kan abdii nama kutachiisu maal? Tokko nama dhabuu. Macaafa qulqulluu keessa deemee nan dubbadha. Abdii kan nama kutachiisu maali? Nama of biraa dhabuu. Dhukkubsattee nama dhabuu. Barattee miindaa gaarii qabachuudhaaf nama dhabuu. Kuni maal nama godha? Abdii nama kutachiisa. Harree ergaan sii qaba. Lafatti nama dhabdee tumni waaqayyoo sii dhufa galgala kana. Lafatti nama dhabdeetti waaqayyo dhaabatee sii dubbata. Nama dhabuun maal nama godha? Abdii nama kutachiisa. Nama of biraa dhabuun. Mee nama si bukkee jiru harkaan qabiiti maaltu abdii si kutachiisee dheen? Maaltu abdii si kutachiisee har'a? Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14 irraa dubbiseen sagalee waaqayyotti darba. Namni nama dhabe wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 lakkoofsa 1 kaasanii gaafa dubbisanii Yesuus mandara tokko keessatti argame. Yesuus gaafa mandara sana keessatti argamu nama waggaa 38 galaana bukkee ciisutu iddoo sana jira ture. Namni baay'een obboleettii qaba, obboleessa qaba, isaan tutuqee lafa sanaatii fuudhee adeema. Namichi garuu nama dhabuu isaarraa kan ka'e gaafa galaanni bishaan Beetzaataa jedhamu kun gaafa raafamu gaafa golba sana ergamaan waaqayyoo raasu namoonni baay'een obboleettii qabu, obboleessa qabu, gaafa isaan dhaqanii keessa bu'anii fayyanii galanii namichi kun dhukkubsataa waan ta'eef nama tuqee fuudhee bishaanicha keessa isa buusus waan hin qabneef achumatti hafe. Eenyudha kan yeroon achitti sigate? Eenyudha kanaan achitti sigate? Eenyudha nama dhabuun kan achitti sigate? Galgala kana ergaa sii qaba abdii kee kana reessu hafuura dhufa. Galgala kana abdii kee kana reessu abiddi waaqayyoo sirra dhufaan jedhan. Kanaaf namni kun nama dhabuu isaarraa kan ka'e iddoo sana ciisa. Iddoo sana ciisa maal dhabe? Nama dhabe. Harka gargaarsaa dhabe. Harka sadeemsisu dhabe. Nama tuqee bishaan keessa isa buusu dhabe. Nama nyaata laatuuf illee qabu. Sababii isaa namatu bira jiru, firatu bira jiru. Galgala kana ergaa sii qaba. Abbaa hiyyeessaa inni ta'e gara kee dhufa. Abbaa dadhabootaa inni ta'e galgala kana hin dhufa. Kanaaf iddoo sanatti jechuudha. Namni kun homaayyoo biraan qabu, nama biraan qabu. Sababii kanaaf iddoo sana ciisa. Maal ta'eera? Dhukkubsateera. Yeroon itti dhumeera. Waggaa baay'ee iddoo sana tureera. Har'a ergaa sii qaba. Haalaan rakkattee iddoo sana kan turte. Humni lafaa si kaasu galgala kana samiirraa dhufa. Naman jenne harki waaqayyoo galgala kana gara kee dhufa. Mee galata Yesuusiif warri isinitti tolaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Namichoo maal barbaadennaan inni kan nama biraa qaba anuma biraan qabu garuu asitti na fedhe waan maal dhabeef waan nama dhabeef nama dhabuun iddoo baay'eetti nama hambisa siniif agal har'a galgala kan ergaan si qaba harki namaa sirraa dhabameyyuu harki waaqayyoo sirraa dhabamu harka namaa yoo ofirraa dhabdeyyuu harki waaqayyoo mana kee irraa dhabamu fira gaarii si bira dhaabatu yoo dhabdeyyuu abbaa gaarii halkan dhufee sitti haasa'uu qabda gaafa abdii dhabdee guyyaa sitti dukkanaa'ee gaafa nama si gargaaru dhabdeyyuu waaqayyoon si dhufa. Kanaaf namni kun naman qabu sababiin naman qabneef namni bishaan sana keessa na buusu hin jiru amma haasaa waree samandaraa dhiisiiti siree kee baatadhuuti maal ta'e gali jedhe nama si bukkeetti harkaan qabiiti abdii godhadhu galgala kana waaqayyoon sii dhufa jedheen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Mee warri sagaleen kun sinitti tole harka keessa walitti rukutaati waaqayyoof galata jabaa. Maaltu abdii nama kutachiisa? Inni lammaffaan qorumsa jabaa yookaan lola hamaa Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 45. Maaltu abdii nama kutachiisa jedhe? Qorumsa jabaa. Qorumsi jabaan abdii nama kutachiisa. Maarqos 6:45 hanga 48 bartoota gooftaa Yesuustu karaarra qajeele. Akka jedhan nan dubbisa. Achumaanis Yesuus hamma ofii isaatii tuuta sana gadi dhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gama beeta saayidaatti akka ce'an bartoota isaa giddisiisee jedha. Tuuta sanatti erga nagaa dhaamee immoo kadhachuudhaaf gara gaaraatti oliin ba'ee jedha. Yommuu galgalaa'ee bidirittiin ciisa bishaanichaa walakkaa jirti. Yesuus garuu kophaa isaa bakkee ture jedha. Bartoonni isaa bidiruudhaan utuu adeemanii qilleensi gara isaanitti qilleensa irraa kan ka'e rakkachaa akka turan arge jedha. Maal akka isaan maal gochaa turan? Akka isaan rakkachaa turan maal godhe hin arge. Achitti inni isaan abdii kutatanii sa'aatiin kun nuuf hin ta'u laga kana keessatti nyaatamuudhaaf adeemna. Galaanni kun nu nyaachuuf adeema. Lafa isaan abdii kutatanitti gara Yaandaaqosa lammaffaatti qattisaa dhaqe. Maalirra deemaa dhaqe? Galaanarra deemaa dhaqe. Yesuus gara kee dhufuudhaaf wanti isa dhorku tokko lafa kanarra hin jiraatu.
waldaan orkuu dandeessu namni orkuu hin danda'u barbaannaan gara kee halkan walakkaa dhufa. Kanaaf galaana sanarra deemaa dhufe isumatu immoo isaan dirqisiise akka isaan galaana gama ce'aniif. Guddachuu barbaadda taanaan dirqama qorumsi jira. Nan guddadha jette taanaan firaan jibbamuun jira. Nan deema jette taanaan masanaakin akka jiru beeku sirra jiraata. Kanaaf maal gochuu qabda ree? Isa waaqaaf lafa uume lafa abdiin hin jirretti abdii kan namaa ta'u lafa namni argamuu hin dandeenyetti kan namaaf argamu Yesuus wajjin haa ta'u. Dhugaa dhabuun maal nama godhaa? Dhugaa dhabuun maal nama godhaa? Abdii nama kutachiisa. Maal dhabuun otoo dhugaa qabduu dhugaa dhabda. Gaafa kana maal taata? Utuun jaallati maal dhabdee jechuudha. Abdii kutattee jechuudha. Dhugaa qabda garuu dubbiin kee fudhatama hin qabu. Dhugaan kan keedha garuu namni sii dubbatee sii dhageessisuu hin danda'u. Sababiin isaa dhugaa dhabde waan ta'eef abdii kutattaa jechuudha gaafa dhugaa dhabde. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 35 kaasanii gaafa dubbistan namicha Eeliyaas jedhamutu raajota Ba'aal rukutee herga rukutee isaan fixee raajota Ba'aal 450 haati manaan mootii Iizaabeel akkasittiin jette waaqoliin na ajjeesan yoon bor morma keessirraa kutee allaattota qilleensaaf hin godhu ta'eetti. Maal goot itti kakadde isheen haadha manaa eenyuuti? Haadha manaa mootii waan taateef nama kana wajjiniin kan dorgommii walitti dhiyaate warra kamidha? Warra raajota sobdootaa fi warra raajota Ba'aal jedhaman. Isaan wajjiniin namni waaqayyo tokko ta'ee nama 450 dorgommii gal. Harka keetti ol kaasaa laata. Utuu qilleensi jiru dorgomee kan mo'atu si ta'a. Utuu namni dorgomu baay'een jiru moo'ichi kanuma keetaa galgala kana. Kanaaf dorgommiitti dhiyaatanii bokkaatu biyya sanarraa bade waan ta'eef waaqatu dhaqiiti mootii Ahaabitti mul'adhutti hin jedhe. Gaafa inni mootii sanatti mul'atu wididirii wal qabuu jalqaban jechuudha. Nuyis kan keenyaaf aarsaa dhiyeessina, isinis kan keessaniif aarsaa dhiyeessaa. Waaqayyo inni dhufee abiddaan qalma gubamuu kana fudhatu inni waaqayyoodha waaqeffamuu qaba. Inni kan kee hin caala. Harkuma kee ol kaasaa laata. Inni kan keedhaa hin caala. Inni kan keedhaa hin caalaan jedhean. Mee ammayyuu harkuma kee ol kaasiti inni kan koodhaa caalee argama jedhaa. Kanaaf iddoo sanatti erga raajota Ba'aal ciree fixeen booda haati manaa mootii sinqala jennaan baqatee biyyaa bahe. Erga guyyaa tokko deemeen booda maal ta'a beektanii? Lafatti dukkanaa'e baqachaa jira lubbuu isaa oolfachuudhaaf. Iddoo tokko ga'e akkas jedhe ani abboota koorra waan hin caalleef na fudhadhu na ajjeesi jedhee abdii isaa kutate. Maaltu biran jiru? Namoota biran jiru. Raajota baay'eetu biraa dhume. Namoota baay'eetu biraa du'e waan ta'eef namni kun kana ol deemuu hin danda'u. Sababiin isaa qofaa isaa hafeera waan ta'eef. Namni baay'ee si biraa eebbifamee qofaatti kan duubatti hafte galgala kana ergaan sii qabarra deemaa sii dhufa. Kan duubatti si hambisee sanarra harki waaqayyoo deemaa sii dhufaan jedhe. Gaafa kana dubartittiin kun sin ajjeesannaan baqatee bahee gaafa laftitti galgalooftu muka dhandhansa jedhamtu tokko jala dhaqee ciise. 19 lakkoofsa 4. Muka dhandhansa jedhamtu jala gaafa ni dhaqee ciisu iddoo sanatti ergamaan waaqayyoo dhaqe. Eeliyaas na ajjeesi jedhee kadhateeraaf. Ergamaan nuuf immoo ka'ii nyaadhu karaa fagoo si fuuldura jira jedhaan. Nama bukkee kee harkaan qabi akka kee miti waaqayyo karaa dheeraa sii qaba jedhaa. Akka namaa miti waaqayyo siif yaada dheeraa qaba. Mana keef yaada dheeraa qaba. Tajaajila keef yaada dheeraa qaba. Gaafa kana iddoo sana ga'e yoon du'e wayyadheetu kadhatee gaafa ni gachiisu iddoo sanatti dhufee ka'ii jedhee. Ani namoota Ba'aaliif hin jilbeeffanne namoota meeqa olan qabadhe 7,000 olan qabadhe. Dhoksaatti guddifadhee qabadhe. Harka keetti ol kaaftaa. Dhoksaatti si guddifatee siin qaba waaqayyo. Dhoksaatti guddifatee siin qaba waaqayyo. Marrataa rukuchuudhaaf siin qaba waaqayyoon jedhean. Kanaaf biyyaa ba'e jechuudha hin baqate gaafa inni sodaate gaafa raafama guddaa keessa galu haati manaa suni aangoo qabdi waan ta'eef isa rukuchuu dandeessu. Dhugaan kan saati garuu miidhamuu danda'a. Yeroo sanatti aangoon qabu garuu humna qaba waaqayyo faana jira. Nama si biraa harkaan qabiitti nama dhabde malee waaqayyo si faana jira jedhiin. Mee harka keetti ol kaasi galgala kana ergaan si qaba inni humna kee haaressu galgala kana biddeen dhufa. Inni humna kee dadhabee haaressu galgala kana dibanni waaqarraa si dhufa. Kanaaf nama kanaan ergaan dhufee ka'ii nyaadhu dhugi karaa fagootu si fuuldura jira jedhe. Inni garuu ajjeesee abdii kutate jechuudha. Lafati abdii kutateetti waaqayyo gara kee dhufa. Uumama 21:14 kanarratti immoo maal agartu? Aggaar dubartii biyya Gibxiidha. Garuu Abrahaam daa'imarraa godhatee kaleessa kan inni daa'imarraa godhatee fi haadhuma manaa teeyyameef. Boqonnaa 16 dhaqxee dubbisuu dandeessu. Seera uumamaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee dubbisuu dandeessu. Jettuu keenya kana dhaqii bira ga'ii maqaa koo naaf waamsistu jette. Maaltu jalaa ture waan ta'eef? Kakuu jalaa ture. Gaafa kakuun jalaa turu ammaaraacii barbaadde. Yeroo baay'ee waaqayyo sin guddisa siin jennaan ammaaraacii barbaadde waan baay'ee of harkaan namne ati. Waaqayyo sin jijjiiraa sin diba jennaani ammaaraacii barbaadde nama waaqayyo siif hin laanne wajjiniin deemte yeroo kee hin gumne ati. Yeroo keessan hin gumneesin waaqayyo galgala kana hundumaa isaa irra deemaa sii dhufa. Waaqayyo galgala kana irra deemaa sii dhufaan jedhean. Gaafa kana dubartii kanaan
Saaraamti isheemti kaleessa bira ga'ittiin jette mucaa kanaaf haadha isaa fuudhii gaggeessite. Maaliif jennaan Yisihaaqiin aasaan taane barsiisaa jirti waan ta'eef fuudhattee haa baatu gaggeessite. Abrahaamis akkas godhe akkuma isheen jette godhii jedheeni Waaqayyo. Waanuma Saaraan siin jette godhee. Gaafa Abrahaam bishaan qalqala tokkoo fi buddeena fuudhee ishee fi kennee ishee gaggeessu karaa geenyaan harkatti dhume. Gaafa harkatti dhumu garatti gortu wallaalte. Gaafa harkatti dhumu garatti deemtu wallaalte. Jennaan mucaa ishee huuxxii qoraattii tokkotti jalatti gattee hamma darbannaa eeboo tokko gattee teessee hin boosseedha. Mee harka keessi ol kaasu. Lafatti teessee boossetti galgala kana iyyi kee hin dhagahama. Mucaa Waaqayyo ishee fi kenne kana gattee teessee hin boosse jedha. Gaafa ishee mucaa ishee gattee teessee boossu Waaqayyo ergamaa isaa ergee akkasittiin jedhe Aggaar kai iyyi mucichaa dhaga'ameeraati. Waaqayyo iyya mucichaa dhaga'eera. Kanaaf iyyuu kai mucicha fuudhii ofitti qabi jedhe. Maaliif akkas jetteenaan battaluma sanatti battaluma ergamaan ergaatti dubbatetti iji ishee banamee burqaa biratti agarte. Harka keetti ol kaasu. Lafa qofaa taatetti galgala kana burqaan sii laatama. Lafati nama dhabdetti galgala kana iji kee banamee burqaa kee argaa. Lafati qophaa kee taatetti galgala kana ija kee banee kan eebba kee wajjin walitti si baasu ergaa dhufa. Kanaaf dubartiin kun abdii ishee kutatteetti mucaa ishee gattee teessee boosse. Hin boo'in mucichi saba guddaa ta'a iyyi isaa dhaga'ameera dheen. Mee nama si bukkee jiru harkaan qabiitii kakuu sirra jiran sodaatiin jedhin. Irra deebi'aa ammas kakuu sirra jiran sodaatiin jedhaa. Mee namni kakuun irra jira jedhu harka isaa olaa kaafatu. Otoo biyyi ilaaluu gaanfi kee ol ka'uu jalqaba. Otoo safarri ilaaluu gaanfi kee ol jechuu jalqaba. Utuu warri mandaraa ilaalanii Waaqayyo gaanfa keetti ol kaasaan jedha. Luqaas boqonnaa 5 yoo ilaaltanii Phexros Simoon jedhamu kanatu halkan guutuu qurxummii yaalaa ture argachuu dadhabe. Gaafa inni qurxummii argachuu dadhabu gaafa inni garatti faluu wallaale yaalee dadhabnaan Gooftaan Yesuus gara ganamaa gara isaanii dhaqe. Gaafa gara isaanii dhaqu isaan halkan guutuu yaalanii dadhabanii kiyyoo miicaniiru. Mee harka keetti ol kaasi. Arkun ol makaa rakkoon qabu siita. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin duwwaan deebitu amma irratti baata. Narkaa fuudhi maqaa Yesuusin harka duwwaan deebitu amma irratti baata. Mee harka keetti ol kaasiti harka duwwaan deebu hamma irra deembaa hidhatis. Harkuma kee ol kaasiti Waaqayyoo jedhi. Isan irratti dadhabee jedhaa. Harka koo keessa gashaedha. Humna dhiigoolichaan sii ta'eera. Inni si keessa jiru kanaa booda dhimma baasuu jalqaba. Inni si keessa safara irratti investii jalqaba. Inni si keessa marrataa safara waraanuu jalqaba. Inni si keessa addunyaaf ibsuu jalqaba. Yesuus bara baraan gooftaadha. Nama si bukkee jiru harkaan qabiitii kan si mormu baay'atu iyyuu inni si faana jiru hin caalaa jedhin. Inni dubbatame turuunsaa abdii nama kutachiisa. Inni dubbatame turuunsaa maal nama godha? Kaleessa kakachaa ture sin guddisaa sin jijjiiraa balbala hojii si banaa fuudhee Kanaadaatiin si geessa sin jedhee Waaqayyo kakuu sii gala hin jiru garuu hin turu. Meerree innati jette meerreetti. Eenyu wajjin wal loluu jalqabdu? Waaqayyo dubbateera Waaqa wajjin wal loluu jalqabda jechuudha. Kanaaf iyyuu abdii kutannaa keessa galta jechuudha. Seera uumamaa 16 dubbisaa. Gaafa isheen abdii ishee kutatte jennaan karaa biraa argadhu maqaa kee kan jijjiirtu jetteen Saaraan. Kaleessa sin guddisa jedhee kakuu sii gala achuma jirti. Kaleessa nama guddaan sii godha jedhee kakuu sii gala achuma jirti. Mee harka keetti ol kaasta. Inni kaleessa dubbatame galgala kanaa kaasee raawwachuu jalqaba. Isa bara dheeraa dubbachaa ture galgala kanaa kaasee raawwata Yesuus. Du'a yeroo malee Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11. Du'a yeroo malee. Du'i yeroo malee akkamitti nama boosisa innaa jettan utuun ga'iin du'u utuu yeroon keen ga'iin fudhatamu jechuudha. Mandara Naayim jedhamu keessatti Gooftaan Yesuus bartoota isaa wajjin adeemaa dhufe. Gaafa inni bartoota isaa wajjin adeemaa dhufu dubartiin tokko mucaan ishee tokkicha garuu jalaa du'e jennaan mudhii ishee hidhattee baay'ee gadditee mararamaa iyyaa deemti. Warri kaan garuu iddiriidhaan ganama boolla qotuu fi ba'an isheen garuu tokkicha dhabdee bu'aa jirti. Ergaan sii qaba. Ilaa inni si harkaa du'e galgala kanaa kaasee hin ka'a. Inni si harkaa du'e galgala kanaa kaasee ka'uu jalqabaan jedha. Gaafa kana dubartittii kanaan jalqaba dhaqee ishee fi oo'ee jedha. Gaafa ishee fi oo'ee isa isaan baatanii adeemaa jiran sana harkaan qabee isheen hin dhaabatte. Yesuus bara baraan gooftaadha. Gaafa inni harkaan qabu isheen hin dhaabatte. Gaafa inni reeffa isaan baatanii adeemaa jiran sana gaafa inni dhufee harkaan qabu jarri sun hin dhaabatan. Warri maal baatan? Warri du'aa baatan. Yesuus itti sii dhufa warra si awwaaluuf deeman harkaa si buusa. Yesuus itti sii dhufa warra si awwaaluuf adeeman harkaa si buusaan jedha. Kanaaf iyyuu awwaaltota baay'ee qabdu. Gaafa jiraa kee kan sin gargaarre gaafa awwaalchaa mulluu nyaachuu dhufa. Kanaaf dubartiin kun gaafa isheen gadditu oo'ee fi hin boo'in jedhee
siree isa isaan ittiin baatanii adeemaa jiran sanas harkaan qabee dargaggeessa nanaa siinan jedhaa ka'ii jedheen. Siinan jedhaa maalan godhi ka'ii. Hin nagaa dhimmi kee galgala kana. Hin nagaa dibanni kee galgala kana. Hin nagaa cufaan kee galgala kanaan jedhaan. Kanaaf iyyuu yeroo malee du'uun maal nama godha? Abdii nama kutachiisa. Otoo umuriin kee hin gahin du'u jechuudha. Utuu sa'aatiin kee hin gahin karaatti citu. Kun dargaggeessa garuu tokkicha haadhasaaf soba dhugaa fakkaatu. Mee nama bukkee kee harkaan qabiitii soba dhugaa fakkaatu beektaa jedhaan. Mootota saduraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasanii gaafa dubbisanii dubartoota lamatu ijoollee isaanii irra ciise isaan lamaanuu ejjitoota. Ijoollee isaanii irra gaafa ciisanii ijoolleen kun ishiin tokko irriba garmalee rafuurraan kan ka'e mucaa ishee ajjeestee ishii kan fayyaa sana fuutee of jala keessa. Gara mootii Salamoon dhaqan. Gaafa isaan Salamoon bira dhaqanii Salamoon ogummaatti fayyadamuu isaarraa kan ka'e dubartii isheen kan ishee ajjeeste kun kan kootiyetti. Isheen kunis kan kootiyetti. Gidduutti Salamoon ogummaa gaafa fayyadamu lamaan isaaniiyyuu falmachaa jiru. Isheen haadha mucaa kan hin taane ishiin hatteessuun maal jetti? Mucaan kun lamatti nuufaa cituetti. Ishiin haati mucaan immoo maal jetti? Mucaan kun achumaa taa'u gaafa guddateeyyuu hin galaa jetteen. Gaafa guddateeyyuu maal ta'a? Hin gala gaafa isheen jettu. Battaluma sanatti Salamoon kun ogummaatti fayyadamuu isaarraa kan ka'e mucaa sana haadha isaaf isa deebise. Iyyesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf iyyuu soba dhugaa fakkaatu. Galgala kana soba dhugaa fakkaate abdii kee kute sanarra Yesuus hin dhufa. Iyyesuus irra sii dhufaan jedheen. Roomee 12:12 irratti maal jedha? Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa jedha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Mee arkuma qabdee ol kaafte kan arkuma kan ol kaase jechuun. Galgala kana maqaa Yesuusin abdii kee citerra humni Waaqayyoo haa dhufu. Abdii kee duwwaa ta'e irra maqaa Yesuusin humna Waaqayyoo waameeraan. Abdii kee duwwaa ta'e kanatti maqaa Yesuus waameeraan. Abdii kee gogaa ta'etti maqaa Yesuusin humna Waaqayyoo waameeraan.